Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu? Ergaan koo har'aa kun hordoftoota amantaa Islaamaa godina Jimmaa fi naannoo Jimmaatti argamtanidha. Innis maal? Nurlight Tour and Travel fi Delta Travel sagantaa paakeejii umraa guutuu isinii qopheessee jira. Maarreessinis sagantaa paakeejii umraa kana haadha keessanii, abbaa keessanii, hiriyoota keessanii yookaan fira keessaniif qopheessuu barbaadan Nurlight Tour and Travel qunnamuu dandeessu. Finfinnee deemtanii yookaan bakka biraa deemtanii baasii garaagaraaf osoo hin saaxilamin asuma magaalaa Jimmaa keessatti yoo barbaadan bilbilaan yoo barbaadan qaamaan argamuun galmaa'uu dandeessu. Qaamaan nu biratti argamtanii tajaajila kana argachuuf yookaan galmaa'uu barbaadan magaalaa Jimmaa baankii Daashin fuuldura gamoo Ahmad Abbaas darbii tokkoffaa irratti nu argattu. Yookaan odeeffannoo dabalataatiif biyya kamuu teessanii lakkoofsa bilbilaa armaan gadii kanaan yoo nu quunnamtan isin galmeessuu dandeenya, isin tajaajiluudhaaf yoomuu qophiidha. Nurlight Tour and Travel. Baay'ee carraan kun carraa lama. Innis maanni umraa gatii madaalawaadhaan gochuu qofa osoo hin taane ustaazota bebbeekamootu sagantaa umraa paakeejii kana keessatti argama. Kanaafuu carraa kan fayyadamuu dandeessu. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa fi qaamaan argamuudhaan daratti kan biraan sooshaal miidiyaa isaanii meenshisinii godhu kana foloo gochuudhaan odeeffannoo garaagaraa gamanumaan hordofaa isiniin jechuun barbaada. Peace.